ajandaan kun gabba'u dubbatamuu ture waan shabakaa hin qabneefin arraan eege maaliifuu waan dhiisuu hin dandeenyeef dubbiin dhiisiisuu miti irraa dubbachuu dhufe sheer walii godhaa daddabarsaa warra hanga ofii bakka ofii eenyummaa ofii maalummaa ofii hin beekne naa fidaa. Maaliif yoo jettanii namni tokko yoo eenyummaa ofii beekee maalummaa ofii beekee hanga ofii beekee bakka ofii beekee akkasumatti akkuma maalummaa ofii beeku maalummaa namaas beeka eenyummaa ofii beeku eenyummaa namaas beeka. Kanaafuu nama eenyummaa ofii hin beekne wajjin walqixa taanee haasofnee ajandaa isaa furannee haasa'uun waan nurraa eegamu miti. Dubbiitu dubbii nama dhiisisuu miti. Kanaaf ol baanee dubbachuu dirqamne. Postii illee godheen ture waan kanarraa yedduu kana waahii alaabaatiif waahii gurbaa mana hidhaa santu deema. Kan gurbaa mana hidhaa sanaa gaafan awwala argu dubbachuudhaa ka'eetan hin dhiise. Maaliif yoo jettan ta'e alaaba jechuun alaabaasa keenya kanaa dhiisi. Alaabaa keenya jechuun alaabaa lubbuun nama meeqaa itti wareegamedha. Lubbuu gootonni meeqaa itti dhumedha. Hayyuu meeqatu itti wareegame beekaa meeqatu itti wareegame fideen nuun gahe isayyuu dhiisi maalummaa wama alaabaan ta'eyyuu warra hin beekini ummanni kun warra maalummaa alaabaa hin beekintu arra alaabaa keenya guba alaabaa gubuu dhiisaati addunyaa kamiyyuu dhaqi alaabaan lafa hin kaa'amu seerri alaabaa gubuu dhiisii lafa hin kaa'amu hin fannifama hin dhaabama malee alaabaan lafa hin kaa'amu alaabaan lafa kaa'amuun akka waan kufameetti ilaala addunyaan tokko wanni isin ittiin beekamtuun hadda Itoophiyaa wanni isin yeroo Itoophiyaa jedhamtu alaabaa hurjii saniin beekamti addunyaa wanni isin ittiin beekamtu alaabaadhaan biyyi tokko gaafa wal lole wanti inni mo'achuu isaa agarsiisu mo'amuu isaa agarsiisu alaabaadhaan waan biraatiin miti ummanni keenya yeroo alaabaa jedhamu carqii itti fakkaata uffatuma wayii wama huccuu galas wama carqii bitate fa'i itti fakkaata. Ummanni keenya yoo loonii gaditti yaada jenne waan nama sobsiisu miti akka namaa dhiisi akka looniitii gaditti yaada yoo jenne gurbaa inni gowwaan sun gowwaa ta'e wallaalaa ta'e hoolaa ta'e gubee haa jennu kiyyaan faltii fufaayetan sun jaarsi dullachuu shanee keessa takka ammoo woboo keessa waggaa meeqa ture woboon akkana dura akkanatti qabsaa ture nuti akkana jedhaa ture. Faltii yeddan faltiidha malee namaa miti faltii nama hamma isaa dhiisi annam nama kiyyaa kun yoon diina fedhe qabaadhe diina fedhe yoon akkam fedhe wallole alaabaa hin gubuun alaabaa gubuun mamnuu addunyaa bar lubbuu namaa caala alaabaa jechuun lubbuu nam tokkootiin wudiddiramu alaabaan kun amma anaaf lubbuu kiyya ranaaf qaaliidha maaliif an lubbuun kan koo tokkicha alaabaan kun yoo bakka bu'u ta'e lubbuu Oromiyaa guutuutiif bakka bu'a malee lubbuu Xaahir tokkitti takkaa lubbuu gurbaa sanaa tokkitti lubbuu nam tokkootiif bakka bu'a lubbuun namaatiif alaabumti ni maa waliin qixxaatu kalas ni haayal keefitti namni mataan isaa rifeensi isaa harrii baase namni hanga namaa ga'e tokko namni akka namaatti dubbatu tokko namni immoo takka piipiin yookaan immoo biltsiginnaan keenya beekaadha yookaan hayyuudha tajaajila teessee dhaggeeffattu yookaan ol ba'ee dubbatu. Keefitti alaabaa guba alaabaan keefitti gubata an diinni kan koo guddaan nama na ajjeesseef nama saba kiyya waan fedhe godherra nama alaabaa kiyya gubeedha alaabaan bar Oromoo nam tokko nam lamaan bakka hin bu'u bar Oromoo miliyoona 60 bakka bu'aa bar alaabaan kun immoo kan shanee yookaan kan abaa'oo yookaan kan phaaphaa yookaan kan Daawud Ibsaa kan Jaalmarroo kan Jawaar kan Baqqalaa kan Mararaa Guddinaatii miti alaabaan kun kan Oromooti kan Oromoo miliyoona 60 kan nam tokkootii miti kan paartii tokkootii miti namni kun isa kan Oromummaa ofii hin beekneef kan Oromummaa ofii beeku jidduu kan ofii Oromummaa isaa wallaale malee jechuun inni Oromoo ta'ee dhalatee Oromummaa isaa hin beeknes alaabaan kun kan isaa ofitti wallaale malee horiin kun jaarsi dullattiin kun wallaalaa ta'ee gubee yoo jenne wallaalaa gubee sanuu qixaaxii isaa argate baga mataan irraa adamuun itti xiqqaata an osoo obboleessa haati kiyya naa deesse ta'e rabbiin haadha kiyyatti nagaan nan galchin an alaabaa kana gubuun isaatii irra ejjeta ija tuffiitiin laala ennaan anaaf isatti tokko jiraata maaliif ana inni gaafa alaabaa kana tuffatu obboleessi kiyya
haadha kiyya sin tuffate abbaa kiyya sin tuffate eenyummaa kiyya gaa oromoo guutuu tuffate waan ta'eef an obboleessa haati kiyya naadeessa yoo ta'e alaabaa kanaan ijana alaabaa laaluun isa laaluun innaa nafsii kiyya ijana alaabaa kana laaluun hin laalu keefitti namni hammas ga'u umurii kanaan alaabaa guba akka ijoollee as keessatti xiiqiidhaan waa walii goote kan alaabaa gube qixaatiin isaa itti xiqqaate osoo inshaallah du'eeyyuan alaabaa kana gubuun isaati arrabsee takka waan tokko godhee osoo du'eeyyuu gumaan isaa qixaatiin isaa itti xiqqaatan jedhaan itti xiqqaata garuu gochi mana hidhaa keessatti godhame sun sirriidha jechuudhaaf miti yeroo kanatti yeroo nuti kan keessaa kan alaa oromoon bakka jiru guutuudha waa isaaniitiin wareeree ofiifuu waan dubbannuuf waan dhiibnu wallaallee jirrutti gochi sun mana hidhaa keessatti godhamuu yakka baga godhan iyyuu osoo godhan maa viidiyoo waraaban baga godhan gochuu baga godhan baga irraa haadan itti xiqqaatatu miinsi sun kan inshaallah lubbuu isaan baasin itti xiqqaata baga tuman maaf mana hidhaa keessatti godhaniitu na aarsa malee namni alaabaa tuqe alaabaa meeqoyi hooleyyii isii akka ofii bakka ofii hin beekne kana yoo ta'e malee takkaa biyya ummanni hoggaa amma alaabaa wannaa sana hin fedhu alaabaa lummuxxii waa'een akka alaabaa lummuxxii sanaa jibbu hin qabu amma osoo argeen gubbuun maaliif dandeettii miti sun waa gochuu miti alaabaa gubbuun immoo seera addunyaa kanatti dhoowwa akka seera amantiittis akka seera addunyaattis alaabaan lubbuu nam tokkootiin miti gaafa rasuulli keenya lolanus gaafa lolchiisanus alaabaa qabataniiti gaafa dura bu'aan tokko ajajaan tokko lolaan tokko du'e alaabaa sana osoo lafan buusin harkaa fuudhama kan biraa irraa fuudha maaliif alaabaan kufnaan cabameera wanna alaabaa isa kana isin hadha alaabaa dhiiga meeqaan dhufe alaabaa nam tokkoo takkaa paartii tokkoo takkaa kan jaalmarroo yookaan kan shanee gootaniiti jiibar gubdanii abboo azaamni rabbii isinitti haa qabatu abboo isin wallaahi billaahi an keessatti kan nu gubu faybar warruma jara warra alaabaa gube kanaaf ol bee dubbatu jira bar kan la ilaha illallah abboo ummanni ummataa yaadamoo huddu barakkuma dhalateen kalas uffatuma uffate malee waa yaadanuuf waan dhiisan iyyuu hin beekne wama alaabaan ta'e iyyuu hin beeku bar inuma dhalate kalas dhalateetuma akkatti nyaatanu akkatti uffatan bas kanuma barate jinsiin fidee namaa wal qixxeesse suuraa ka'ee gaafa poosti godhatu gaafa akka namaa gabbee dubbatu nama fakkaata garuu namaa miti isin immoo wallaalaan tokko nama akkanaa kana fuutanii bar ilma gandaafaa gootanii bar akka gandaatti faa irra kaatanii jimmummaa isaatiif kana godhame boonatu asirra isin kaa'edha asirra jimmaan isee ilma abbaa kiyyaa maan ta'in gaafa alaabaa gubdu sana jimmaa jechan alaabaa kana gubaa reettee ol baatee gubdee paartii biltsiginnaatii jecha takka abiyyi ahmadiin jedha abiyyi ahmad goota jedha yookaan immoo biltsiginnaan akkana jedha yookaan immoo badhaadhineedha gabbaatee gubde hadda gaafa kabalamtu gaafa dhiitamtu maaltu waa'ee jimmaa maqaasi dhoofsisa akka namni gandaa wal fixuudhaaf kaddaamaaniif kuuliin gayyaatee jimmummaa isaatiin dhaame jimmatti ammaa hammaa roorrisama jimmatti bara baraan roorrifama gandummaadha maarreedha itti xiqqaate baga anamma obboleessi kiyya osoo na bira jiraatee alaabaa kana gubuu dhiisi jantaan ilaale waan jarri godhanii sanaa olitti godhee garsiisa jimmummaa isaan asirra kaa'e maali jimmummaan isaa waa oromummaa ofiitti hin beekne eenyummaa ofii yoo hin beekne maalummaa ofii yoo hin beekne alaabaa kana gaafa gubu anas wajjin gube oromoo miliyoona 60 akka waan gubeetti ilaala namni alaabaa kana gubuu miti arrabse waa'ee alaabaa kana waan tokko dubbate oromoo miliyoona 60tti yakkeen jedha malee ana qofa yookaan namatti wallole sana qofatti yakkeen jedhuan saniifu gaafa yaa ijoollee keenya ijoollee jimmaa paartii deeggaruun gargari waa kalaqa gochuun gargari gandatti wal galchuun ammas gargari an dhugaa jirtuun isinitti hima eenyunuu ganda ofiin jaallata namni ganda ofii akkuma haadha ofii jaallatutti jaallata waan ganda ofiirra jaallatu namuu hin qabu qabsaa'aa fedhes ta'ii hayyuu fedhes ta'ii goota fedhes ta'ii beekaa fedhes ta'ii namuu waan ganda ofiirra jaallatu hin qabu anis akkuma sanatti hin gande kan kunan jaalladha garuu ilaalcha gandummaa qabdan kana gaafa awwaa ta'ee naanan ganda keetii naa gubattu
gaafa immoo gocha tokko takkaa jecha tokko kutaa biraatiin jettu san akkuma gandi keessi gubu sanatti nama sanas gubaa beeki. Yaada bal'ina gandummaa keessa yaada dhiphina gandummaa keessatti yaadde kana ganda tokko ittiin godhatiniiti guddisi akka Oromiyaatti yaaddadhu. Hamma namaa geessan akka namaatti nyaatan akka namaatti dubbattan akka namaatti immoo maaliif yaaduu dadhabdan. Sanuu immoo awwanni isinirraa dadhabe yaa ijoollee keenya. Namaa wal tuxxan dhaxxanii waan hin taane keessa galtan politikaa keessa galtan waan hin beekneef waan beektan keessa galtan erga dhaxxanii galtanii kaatanii rakkoon tokko gaafa isinirra ga'u as baatanii jimmummaa keenyaa fi jimmaan taanee akkana godhamne jimmatti roorrifamaara qabsoo gandummaati jettan. Mee takkaa eenyutu badii tokko malee jecha tokko malee gocha tokko malee akkanaan ol bahee paartii gandummaadhaaf jimmaa akkana jimma maarree dheerabsa osoo jimmatti duulamuuti osoo kutaan 11 jimmatti duuluuti kutaan 10 jimmaan tokkittiitti duuluuti gocha dheengadda hawaasni jimmaa limmuu keessatti jechuudha shaneedha jedhee nama ajjeessee Oromoo akka isaa ajjeessee ka'e ajjeessee hin dhiibne rifeensa isaa qabee lafarraa harkisi akka du'a karaa kanarra jechuudha Oromoodhaa bara gaafa sana silaa jimmatti kutaan 11 gabbee jimmatti duula ture. Gaafa sanas waan jenne sirni kun sirna mootichaati sirna amma kan nu fixaaru kun kan nu hidhaaru kun sirna takkaa isin badhaadhinee tan biltsiqinnaa kana piippiin amma hogganaatti amma yeroo kanaati malee hawaasa jimmaatii miti jechuutti itti dhagahamaaf ol bahee itti duuluu dhiisi. Osoo gandummaa ta'e kanatti itti duulamu. Hadda isin waan namarraa hin fakkaanne waan gandummaa walitti machuu nu saalfachiisu gootanii kaatanii gabbaatanii gaafa rakkoon tokko isinirra gahe hawaasa jimmummaa keenyaaf tumamne jimmummaa keenyaaf rakkoon akkanaa kun nurra gahee jettan akka namni jimmummaa sana himatu nama saalfachiiftan jimma biyya beekaati jimma biyya sheekaati jimma biyya hayyuuti jimmaan biyya gootaati abbaan feete jartuun gantuun sobduun hattuun bitamtuu fi diqaalaa yoo waan feete keessatti hojjettee waan feete jettee jimmaan qeeqxes diqaalaa fi inshaallah kafaan guutuun dhuftee kuulloon dhuftee jimmaan keessatti guddattee yoo waan feete haasoftes afaan Oromoo barte yoo waan feete haasoftes jimmaan bakka hin buutu. Garuu ammas diqaalonni biyya biraa gabbaatee yoo jimmaan qeeqxes jimmaan xiqqaachuu hin danda'u bakka duraan irra dabaluu hin danda'u seenaa nuti qabnudha inni kun. Garuu isin hadhaa akka nama jimmaa bakka bu'u tokkotti gaafa isin gabbaatanii maqaa jimmaatiin gaafa waa balleessitan maqaa dhuunfaatiin waa balleessitan dhiiruma of gootanii akkana lokshiinan si erga maal fiddaa miti akkanan godhe Oromoon kana godhe yaa akii yoo namni illee si gochuu dhiise dafee goototaatu si waraanaa bara gaafa Oromoo kanan godhe Oromoon maarreedhe Oromoon jimmii dheettu kan lafee goototaatu si waraana malee osuma Oromoon tokko Oromummaa isaatiif quuqamee waa si gochuu dhiisee sitti dubbachuu dhiisee sitti roorrisuu dhiisee si faana dubbachuu dhiiseeyyuu lafeen gootota maqaa Oromoof Oromiyaatii wareegamanii kumaatamaan lakkaa'amanuu sun isin waraana isin innis kanaayyuu hin beektanu isin maanaa isaa akka jechuuyyuu yaa ummata keenya waa balleessuun numa jira waa balleessuu yoo balleessitan taatan yoo waa balleessuu dirqama isinitti ta'u ta'e of ta'aati of dhaaddachaa maqaa keessan dhaachaa godha gaafa godhamtanoo gaafa gootanoo dhaaddachaa gootanii miti gaafa godhamtanus ofuma ta'aatii godhamaa malee maqaa jimmaan dhahina na adabuu shakila hadda bar kan maalummaa kan kee hin beekne eenyummaa kan kee hin beekne eenyummaa alaabaa hin beekne gabbaatee gubdee kaatee gaafa mool shikaalisitti galu jimmummaa ta'uudhaafi jimma Oromoo miti Oromoo keessaa kophaadha moo Oromummaa kophaa wayii qaba jimmaan Oromoodhas bakki Oromiyaanis kan Oromoodhas Oromiyaadhas dachiin jimmaa sun dachii Oromiyaatis hawaasni jimmaas hawaasa Oromooti hadda gaafa waa balleessitan akkuma nama dhuunfaa gootanii balleessitan gaafa immoo qabamtan hawaasa jimmaa guutuu maqaa xureessitan an
gochi mana hidhaa keessatti itti godhame sun itti xiqqaate garuu kana jechuun kan koo mana hidhaa keessatti gocha sana gochuu sirrii godhan jechuu kiyyaa miti. Yeroo hawaasni addunyaa irra jiru Oromoon hawaasni Oromooti dhiisiti addunyaa wareeru kanatti waa'ee jiraatii nuti hirrii badamnu kanatti sheekiin qeesiin beekaa wallaalaa waa'ee jiraatii gabbayee iyyuu kanatti akka nama jiruu gaarii jiraataaru viidiyoo waraabanii waan sana dalaguu hin balleessan. Inshaallah gochi sun immoo gurbichatti hin xiqqaata. Alaabaan eenyummaa biyya tokkooti. Alaabaan nam tokko bakka hin bu'u. Alaabaan paartii tokko bakka hin bu'u. Alaabaan Daawud Ibsaa bakka hin bu'u. Alaabaan Jawaar Mohaammed bakka hin bu'u. Baqqalaa Garbaa Mararaa Guddinaa maali Jaalmarroo bakka hin bu'u. Takkaa kan Shawaa kan Wallaggaatii miti. Kan Arsii kan Harargeetii miti alaabaan kun. Kan Oromooti. Oromiyaadhaaf bakka bu'a. Ati of wallaaltus Oromummaa kan kee ofitti beektus ofitti wallaaltus situ sammuun doofaa ta'eeti malee alaabaan kun kufuun cabuun gaafa Oromoon qiyaamaan dhaabbattee Oromoon dachiirraa dhume bas gaafa sana qofa. An qabsaa'aan kamtunuu hin dhufa hin kufa. Qabsaa'aan kamtunuu dhufeeras kufeeras darbeeras du'eeras akkuma nuti seenaa warra duraa ilakkaa arra geenye nu ga'e kanatti dhaloonni nu boodaas alaabaa kana qabateetii yoon dhaloonni ammaa kun bilisoomsuu dadhabe Oromoo dhaloonni nu boodaas alaabaa kana qabatee seenaa warra nu duraa jedhe ala koowwataatii qabsoo isaa itti fufa malee hadda Abiyyi Ahmad aangoo fudhateedhaaf alaabaan kun hin kufu hin badu. Abiyyiin immoo bordu'a mootummaan kamtunuu hin dhufa hin kufa. Alaabaan kun immoo hamma umuriin Oromoo jiraatu jiraata. Eenyummaa Oromooti. Oromoo guutuudhaaf bakka bu'a. Kutaa tokkoof bakka hin bu'u, paartii tokkoof bakka hin bu'u, qabsaa'aa tokkoof bakka hin bu'u. Kana beekuun keessan isin irratti dirqama. Annama alaabaa kana gube takka immoo alaabaa kana jechan taane jedheen jechuma afaanii jedheen akka waan alaabaa kana jechuu miti anaan jedheetti miti akka waan Oromoo miliyoona 60 gube yookaan fixe akka jecha jedhe sana ittiin jedhe sana natti dhaga'ama malee jechi tokko ittiin ni jedhe sun jecha an biyya guututtiidhaan hin bakka buufadhu malee nam tokkoon takka immoo alaabaa kanaan bakka hin buufadhu. Isin yeroo isin akkanatti ilaaltan carqii isinitti fakkaata. Maalummaa alaabaa hin beektan. Maalummaa alaabaa baraa. Akka shari'aattis akka addunyaattis alaabaa jechuun eenyummaa biyyaati. Mootummaan biyya kamiyyuu kan ittiin beekamtu alaabaadhaan. Yaa jara keenya paartii deeggaruun garaagara. Gandummaa oofachuun garaagara. Siyaasaa feetan deeggaraa, abbaa feetan mormaa, abbaa feetan waan feetan jedhaa qeeqaa. Jawaar Mohaammed qeeqaa. Jaalmarroo qeeqaa, Abiyyi Ahmad qeeqaa. Garuu eenyummaa keessanii wallaalinaa. An diinni kan koo guddaan nama hayyuu Oromoo hidhe, nama hayyuu Oromoo ajjeese osoo hin taane nama alaabaa kana gube yookaan alaabaa kana tuffate yookaan wama tokko godhe nama kana xorranaa diina guddaadha. Oromoon baduun, Oromoon cabuun, qabsoon Oromoo dhaabbachuun, Oromoon nama jala galuun hadda gaafa hayyuun hidhamu, gaafa gootonni du'u, gaafa artistiin ajjeefamu hidhamu, gaafa kana osoo hin taane gaafa manaa gabbayee Oromoon dhabamu, gaafa beekaan Oromoo ajjeefamu, gaafa duuti Oromoo jechuudha du'atisiisaa ta'u osoo hin taane Oromoon cabuun gaafa alaabaan kun badeedha yaa jara keenya. Oromoon baduun gaafa hayyuun Oromoo hidhamee miti. Sun dhaloota boodaatiif seenaa ta'ee hayyuun Oromoo du'uun, gootonni Oromoo du'uun, hayyuun Oromoo hidhamuun dhaloota boodaatiif seenaa ta'ee akka Oromoon of taatee qabsooftu godha malee Oromoo sirna Oromoo takkaa Oromummaa hin balleessu. Oromoon baduun, Oromoon cabuun, Oromoon hinjifatamuunis gaafa alaabaan kun badeedha. Eenyummaan keenya baduun gaafa alaabaan kun badeedha malee gaafa Jawaar Mohaammed hidhameedhaa miti. Gaafa Haacaaluu Hundeessaa du'eedhaa miti. Kana isinitti hin fakkaatin. Hayyuun keessan du'uun qabsoo keessan irratti isin jabeessa. Gootni keessan hidhamuun, gootni keessan du'uun qabsoo keessan irratti isin jabeessa. Seenaa isin dubbisiisa.
akka Oromootiin akka maalummaa Oromoo akka isin xiiltantanii bartanii isin godha. Oromoon baduunis cabuunis an kana kan hin dubbataa paartii bakka bu'ee takka ammoo ganda bakka bu'eetii miti akka Oromootiin dubbachuu jira ganda kamuu ta'ii paartii kamuu deeggarii. Oromoon baduun kan kee cabuun kan kee eenyummaa kan kee dhabne jettee kalas namaan injifatamtee jiraachuun kan kee gaafa alaabaan kan kee kun gubatee dhabamee badee gaafa sin alaabaa jarri barbaadan sana qofatti amantanidha. Alaabaan Itoophiyaan barbaaddu alaabaa isaanii sana gaafa isin sanatti amantanidha Oromoon baduunis. Kanaafuu an gaafa hayyuun Oromoo hidhame gaafa goonni Oromoo hidhame Oromoon cabdeetti jedhee tasfaa hin muradhuwan. An gaafa sana qabsoon anaaf akka aduureef baatuunaaf bari'a. Maaliif dirqaman seenaa Oromoo qoradha maaliif du'e namni kun jechuudhaan Oromoo ta'uu isaatiin Oromoon maal isan jedhuun jala deemee tan dirqama qoradha. An maalummaa Oromoo eenyummaa Oromoo baruun gaafa goonni Oromoo hidhame gaafa goonni hayyuun Oromoo tokko du'ee hidhamedha. Maaf hidhame san jedhu irraa kaasee an caba Oromoo natti hin dhageessu garuu gubaan alaabaa kana haadhaaf abbaa kiyya nam fo'achiisu. Namni alaabaa kana gube inshallah duutitti xiqqaata kalas wanni du'aa achiin jiru miti duutitti xiqqaata. Lubbuu nam tokkooti maali yoo du'es lubbuu nam tokko kun lubbuu miliyoona 60 bar lubbuu biyyattii Oromiyaa jedhamtu biyya bal'oo sanaatii bar yoo du'e xiqqaata. Kanan isiniin jedha yaa jira keenya nuti yoollee paartii fedhe deeggarre yoollee Abiyyi jaallachuu dhiibnee mataatti baadhanne yoollee Jawaar jaallachuu dhiibnee mataatti baadhanne paartiidhaaf jennee Oromummaa keenya wallaaluu hin qabnu. Paartiin Oromummaan gargari. Paartiin kamtu nu dhufee darba mootummaan kamtu nu dhufee darba Oromummaa kana itti dhalatte itti dhalchite itti dhabamta itti duuta malee jechuudha. Amma gaafa duniyaa irraa dhumtuutti Oromummaa kana itti waamamta. Garuu itti hin dawwalina. Garuu paartii dhaloota kan kee keessa mootummaa 2-3 arguu dandeessa. Paartii 5-6 arguu dandeessa dhaloota kan kee kana keessa. Garuu Oromummaa immoo kanuma ittiin dhalatte kanuma ittiin duutu sanaan iyyee paartii hedduu argita mootummaa hedduu argita. Mootummaan kamtu nu dhufaa dabraadha. Mootummaan aangooratti hafu tokko hin jiru. Dhufeetuma dabra. Saniifuu abbaa feetan deeggaraa abbaa feetan mormaa gocha suukanneessaa akkanaa gocha garaa nama gubuu akkanaa dalaguu paartii dhaatanii Oromummaa keessa wallaaltanii wal xiqqeessuu kanarraa of qusadhaa yaa ilmaan Oromoo. An abbaa fedhee ta'u namni alaabaa kana gube diina kooti. Diina guddaa inshallah Tigiree sanarra Amaara sanarra warra harka namurerra warra harma namurerra warra alaabaa kana gube tanaa diina guddaa an diina kana waliinuma hin qabu. Diina harka namuree harma namuree inshallah Oromoo boolla tokkotti Oromoo meeqa awwaalchise dhiisi. Sana na barsana Oromoo fixuu hin dandeenye. Sana Oromoo fixuu hin dandeenye. Kana alaabaa gube akka waan Oromoo fixeeti. Kanas akkasitti furadhaan. Diinni koo guddaan nama sanatti furadha. Akkasitti beekuun isin irratti barbaachisa. Otuma immoo diina fedhe qabaatanii alaabaa gubuu mamnu. Gochaan qabsoodhaan yaadaan wal mo'adhaa malee alaabaa feetan alaabaa lumuxxii sana maan ta'in. Wani nu alaabaa lumuxxii irra jibbinu hin jiru. Alaabaa lumuxxii sana maan ta'in. Maal alaabaa gubuu isin ga'e? Akkuma eenyummaa kan koo jaalladhu abbaan alaabaa sanaas eenyummaa isaa jaallataa bara. Akkuma eenyummaan kan koo ibiddatti qabsiisee na gubutti eenyummaa isaa ibiddatti qabsiisee isa gubaa bara. Qabsoonii kun qabsoo miti bara. Kun immoo paartii deeggaruu miti bara. Kana isiniin jedhaa asirratti ammas irra deebi'ee wanni ijoollee keenya ijoollee warra sanyii mootiitiif dhaamu yaa ijoollee keenya gaafa waa gootan hubannoodhaan waa godhaa. Badii ta'uu isaa beekamoo gaafa waa daladdan jimmaa waammachaa hin dalanne paartii waammachaati kan isin daladdan gaafa rakkoo isin dhaga'e gandummaadhaaf godhamne jecha kana tokkitti dhiisaa kan paartii feetan deeggaraa mirga qabdan. Yaada kana akka gadheen biyya biraan warrabsitu nun godhina. Galtuun biyya biraa akkasiin biyya kan keenya bareedduu san hayyuu keenya beekaa keenya sheekota meeqa qabna hayyuu meeqa qabna beekaa meeqa qabna ustaazota meeqa qabna gootota meeqa qabna
akka gootonni keenyaaf hayyoonni keenyaaf beekonni keenya akka isaan xiqqaatan nun godina rabbiidhaati hadda isintu waan fokkataa hojjetee yartuu bakka biraan arrabsiisaadha silaa beekaan nama arrabsu kan kutaa biraa wallaalaadha jedhee isin bira kuta beekaan kutaa biraa wallaalaadha hanga waa baratutti jedhee isin bira kuta garuu wallaala harka keessanii kutaa biraa keessatti dhalate gabbahee jimmaan guutuu arrabsa waan jimmaan ta'e beeku kanaafu kanarraa usadhaan isiniin jedha galatoomaa ulfaadha sheer walii godha hanga ajandaa biraatiin walitti deebinutti nagaan naa jiraadha isiniin jaalladha hunda keessanuu hankaniin tamanu kanin leellisu kanin jaalladhu paartii ganda nama ta dhuunfaa takkaammoo mootummaa dhuunfaa osoo hin taane hankanin jaalladhu oromummaa keessan oromiyaaf oromummaa kana qofattiin amana kana isiniin jedha sheer walii godha walii daddabarsaa waan akkanaarraa badii gurguddaa kanarraa of qusannu paartii deeggaruun numa jira abbaa feetan suuraa abbaa feetanii gadi garagalchuun numa jira suuraa abbaa feetanii gadi garagalchaa suuraa abbaa feetanii waan feetan irratti kataba abbaa feetan qeeqaa waan feetan hojjedhaa garuu gocha suukanneessaa kanaa gocha lubbuu namaatti hin qixxaanne kanaa hin dalagina gochi kun gocha lubbuu namaatti hin qixxaanne an akka mataa kiyyaatti maal akka addunyaatti alaabaan lubbuun namaa waliin qixxaatu alaabaan lubbuu namaa irra qaaliidha garuu isin birruma xiqqaadhaan bittanii kirriidha huccuudha carqiidha kana isinitti fakkaata la waan inni isin agarsiisaa jiru eenyummaan isin agarsiisaa jiru isinitti dhagahamuu qaba kana beekuun keessan dirqama isa kana immoo paartiin deeggaruu wanni eenyummaa kan kee beeku si dhowwa paartiin si dhowwu hin jiru yoo si dhowwu ta'e immoo inni nuu diina kan kee ta'uu gaafa sana barte paartiin eenyummaa kan kee baruu si dhowwu diina kan kee guddaa akka ta'e sammuu kan kee akeekkachiisuu qabda paartiin si dhowwu immoo hin jiru eenyummaa kan kee baruu sumatu of dhowwa sumatu nama jala gala sumatu takka immoo namaan akka nama kalas loon wama tokko ta'e waan namaa ta'a jechuudha of taatee tu jiraachuu dandeessu of taatee osoo dubbachuu dandeessu nama jala galtee namaan hoogganamtee waan namaa taate jechuudha waan namaa ergamtuu namaa sanarraa qusadhaa xiqqaan keenya guddaan keenya oromummaa keenya itti amanuu